Kiwwechuun amma ga'a. Kiwwechuun amma ga'a. Roobeen Adaamaa fakkaachuun amma ga'a. Adaama roobee fakkaachuun amma ga'a. Roobeen Finfinnee fakkaachuun amma ga'a. Waan dura na kadhatan didee gaabbuun amma ga'a. Waan dura abibti koo galbii koo naan jedhu na'aan jechuu diduun kiiwwu jechuun amma ga'a. Yoo kabajaan na kadhatan kabaja lafa buusee deebee gaabbee boo'uun amma ga'a. Kiwwachuun amma ga'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan nagaa qabdanii fayyaa keessanii waan lama fidnee dhufne waan lamarraa fataffanna fitfitii mafistoo badeenillee kottu nyaatta amma ruutiyeenii bu'aa jirti jechuudha. Bu'aa jirti maaltu boosise beektanii gisee kabajaan hiriyaan gaditti kufee mana keetti deebi'u jedhu lillabbaa koo jette gisee abbaan ilmaa dhufee gisee lama dhufee yaa intala kooti mana keetti deebi'u anatu aanata ilma koo jedhu lillabbaa koo jette. Warri kaleessa itti fakkeessan amma biran jiran deeman hin jiran qobuma rakkataa jirti qobama mana keessa jirti ay miskiina. Har'ammoo gaabbitee eddee fuutuu dhabdee boossa. Wanti tokko fakkeenyaaf wanta deebi'uu nuuf hin hafne sanatti hin beekamitti hilliinaan kun beeka jechuudha. Kun na baasaa na nyaataa beeka garuu akkatti deebitu beeka. Hin jaallattiin garuu haarii keessadha. Amma gisee kadhatamtuutti gisee innillee balleessira. Lammaffaa macarrashaadha kun jedhee kadhatu gisee meeqa deebiin hin ta'uu jette. Har'a mooteessin mana kanatti ofirraa xaraquun bu'aa maal qabaree gisee kabajaa didanii gisee akkasitti deebanii immoo ofii bo'anii kabaja didanii ay miskiina ay bada miskiina dhugaa rabbi kabajaa ofumaan harkaa ofirraa buusanii ka'anii ilmi namaa dogongora namni dogongorri hin jiru hundumtuu mana qabee jira malee waan baatee deemu waan baadheedha dhugaa rabbiiti. Kanaafuu nam tokko immoo eddee dogongoree dhiifatama macarrashaa jedhanii macarrashaa ilaaluu qabda hiddigii tokko laattee malee gisee akkas abbiyyuun kee gisee meeqa dhufee si kadhatee dadhabee dhiisee obbolaan jaraa si kadhatanii dadhabanii hiriyaan abbaa manaa keetii lukatti si kufanii dadhabanii didde har'amu maal si boosisanii yaarota deelam tokko biyyaa abrish immoo sibama bira jiraachuu dhabu. Booyi sibama bira jiraachuu dhabu. Amma xiyyaara tokko keessa akkasitti hirree akkasitti ciqilee maddii kana qabatee arge garuu xiyyaarittiin kun gara Finfinnee irra fuutee gara Adaamaa geessite natti fakkaatti. Eessan jiraa gammatu eessan jira mee gammataamee jedha. Maaliif nuti eddeeti jirru maatti sii beenna yaa barish eddeeti jirtu maatti sii beenna nu xoqqaa jedhamu eddeeti jirtoonni sii beenna. Magariisa kana nutti agarsiista wanti jirtu Finfinnee Adaamuma keessa nutti fakkaata eddeeti jirtu waa biraa miti tokko jedhe lammaffaa immoo gammataa jette maal jennee gammanna gaba akka jiru nuti xoqqaa miti waan arginu maa kaameraa qabannee si kana deemna moo si argaa jirru nuti isumatti gadhiistu bicha argina malee nuti maal jechuudha. Kanaafuu biddeen hawwee foon hawwee jette nuti warri waggaa meeqa teenye biddeen hawwine foon hawwine hin jenne foon illeen argattaati biddeena malee biddeennis hin jira birrii keetiin bittee nyaatta yoo akka manaa ta'uu dide malee tokko jedhe isuma guyyaa tokkotti baanii guyyaa tokkotti nyaata hawwee biddeenni na hawwisiisee yaadee kitifoon hawwisiisee yaadee jedhama abirish achuma ta'anii achumatti diraamanumatti hojjetta kottu nyaatta kanaafuu dhugaa rabbi kaleessa namoonni baay'een olii gadarreechisaniitti kolfu kitifoona yaachisanii jedhu kaleessuma mana baate kaleessuma kitifoona yaachisetta akka nama waggaa 20 teessee jedhanii olii gadarreechisaniitti kolfu dhugaa rabbi ilaalee wallaahi kolfee miidiyaa kana guuchisaniiru jechuudha waan inni jedhu kitifoon yaadee biddeen yaadee sanii jedhu guyyaa tokkotti baanii biddeen yaadee jedhama warra tokko meeqaa yoo ani yaadee jedhee gadi bahee hin dubbanne
bakka barbaadan immoo birrii ofiitiin guute eessayyuu hin jirru amma wallaahi iddoo hundayyuu jira biddeenni jechuudha. Gadi ba'anii akkatti bitataniitu hin jiru nuti rakkanne malee nutiin kunuyyuu biddeenni bakka hundaayyuu jira. Iddoo dhibee hin jiru jechuudha. Maaltu si yaachiseenti biddeena yaadee kitifoonni kitifoos immoo hoolaan iddoo fe'ee guutte yaabbaate. Kanaafuu abshirii magariisa nutti agarsiisu moo adaamamu nutti agarsiista fakkaata. Nuti maal gammannaa miti maal goona gammannis maal gochuudha. Maarkii immoo miskiina maarkii akkana laalee sittiin cakkanu hin dhufa maalii jedha. Maarkiillee dinni deemee beekaa bara. Kanaaf abshirruutti hin deebi'a eessa deemtare lihenno agarlee qaqqino eessatti agariin gadhiistume achuma teessanii achumatti agariin gadhiisna agarii gadhiisna agareessa agareessa. Maal asii kaatee muguttaa jira seenuudha bara maal abbaa isheetii maal fagoodha seetee moo daqiiqaa achi deemtee deebi'uu dandeessa fagoo maaliitiiti kana agarii gadhiise agar gadhiisuu jechuun akka keenya kana siddeetanyaarra maraxachuu biyyarraa godaanuus akka keenyaa kana malee achuma teessanii biyya gadhiisna gisee tananii as ufuufin si'aa jira nu gargaaruu moo jedhe sini lakkaa achuma asii kaatanii gara buttaa jira deemtan agarii gadhiisnee jedhu miskiina wallaa hin booyin. Yoo boo'icha malee didde immoo maa boosan jedhin maarkii sooftiitti kennee namni gaafatu hin jiru. Maaliif gizee duddaa gizee kadhatamtu gizee ulfinaan xiqqaan guddaan kadhatu diddee taraa boos maal goona ree jejjama taraa bu'aa hin jaallatta hin deebitu gizee kadhatamtu maal abbaa isaatii deebii warra harkasii caccaban har'a meedatti sigatanii deemanii bara warri gizee sana hoo bashannana jedhanii har'a hin jiran eessa jiru gizeetti qophaa kee mishinaa kana keessa qophaa kee mana kana keessa rakkattu hin jiran gaafa abarshii biyyi gadhiisee akka deema hoo jedhan isaanitti dhagan abarish achuma keessa achuma yaadi fagoon deema. Isumaayyuu abarish immoo akka jedhu waa hojjechuuf as keessatti waa banuuf waa dura waa banuu jechuun har'uma biyyan beekne tokko gizee seenanii har'uma ka'anii har'uma waa banuu moo dura qophaa'eeti ijaaza ta'eeti jiraan waansa namaa galu nuun galle nuuf illee kana fakkaata dubbii hin boo'ini abshir. Yoo deema sooftitti kenni maarkii maa boosan jedhe maa nama gaafatu jiru saatii kanam maa akkas taate hin jedhu mirgaadhaan ta'eef. Kanaafiyyuu amma immoo gara biraatti darbee fata fixee kan tokko heeluu biinii heeluu akkuma kaasetti dhiira qayyaruusitti intirii ta'e moo garuu dubartii dhiifatamu dubartii ta'e gizeen akkas afaan kana sitti banu jechuudha. Maaliifi samoo meequma qabdeeti meequma gadhiiste maarkii qabde waggaa tokko muru waliin teesse dhiistee biraa deemte ammallee mucaa tokko qabde mucaa diimaa tokko maqaa isaan beeku isas dhiiste biraa deebitee Alaazaar gara Finfinnee deemte Alaazaariin gara ji'a jaamu gara ji'a torba waliin teesse akka gaangee ilkaan irraa cabsitee deemte tokko haa ta'u biinii keenya immoo argatte kan deemurraa barbaadu shablaa qafraarraa shabala uffata irraa bareedu dubbata irraa bareedu deema irraa bareedu jorgaa boqqolloo fakkaataa ilma oromtichaa argattee moo dhabdee isa gizee rakkina kee gizee homa kee isatu na bira argama jettee as baatee miidiyaa irratti masakkartee fi kaatee har'a immoo torbee tokko keessa araaramta hin dhiitta maal taate yaa obboleettii ragaa jedhita ragaa ga'e namni namatti kolfa maal siin jettee tambii nageenya akka jettee si arrabsite ati guyyuma guyyaarraan iyyaraa dhayartaa torbeetiin siin jette yoo itti seentu ilaalladhu taa'iiti gadi fageessi yaadiiti waan tokkotti gadi namni maal namatti kolfaa kanas qabdan dhiitta biraa deemta kanas qabdan dhiitta biraa deemta maal jechuudha biinii keenya moo maal godhi jettare amma ati gizee dhukkubsadhu gizee rakkadhu gizee homa isa na bira jiraa jette dhukkuba kana immoo rabbi sirraa kaasu yeroo hunda siree irraa gadi hin buutu dhugaa dubbachuun mana keenya keessa yeroo hunda kana immoo biiniitu biratti argama wallaahi nam tokko obbolaa ishee haadha ishee bira hin jiru isumatu bira jira manatti hangashuu isaa hakiimiin geessu isaa gaafachi kuufte immoo dhiittee biraa deemte dhiira hambiraa mucaa bucushuu tokko jiniin dhuftee jechuudha ammallee deebitee hasin gaddisiisuu fidee dhufu fuuldura keessanitti jetta daawwattoota keetii biinii maal si gaddisiise maalummaa isaa si gaddisiise maalirraa gaddita ofii gadi baatee hin dubbatu waa tokko hin jedhu nama hin cannaqu
Kan akka kana garaan koo kanuma itti na'eera akka isaa kana hin jiru jettee masakkartee fi kaatee har'a immoo asmassaayii gizee jettu namiidha gizee jettu maal haa fakkaatu. Biiniin nama miidhu takkaallee nama miidhe hin beeku miidhulleeti. Otoo si miidhatee gizee bar mana qayyarattee meeqa kufee ka'ee barbaachaa meeqan si argatee jechuudha. Ammallee deebitee dhiittee gara ashandaatti sokkitee jechuudha. Achi amma immoo waan hin godhin qabu isa na miidhee jetta. Waan inni si miidhee sana maa inni ree maal taateen miidhamte maal si godhe na biratti argamuu didee jette. Na biratti argamuu didee immoo sababa isaa maatii koo bira deemiraa jedhe. Gara maatii deemeen jiraa jedhe. Maatii bira deeme. Amma wajjii dhufu immoo mana qayyarattee jirtii siin jedhe. Deebitee immoo nam tokko hiriyaa gooddanyaa ta'e yoo ta'e ati utuma guyyaa lama buliin gizeetti dhiira fiddee akkas gootu namni hin aaraa bara. Nama aarsaa bara. Ati mana wanti keessa gadi yaastamu kana daftee akkasitti jechuudha. Kanaafuu mucaa keenya hin xiqqeessine. Waan ittiin xiqqeessitu haamileellee hin qabdu. Yoo si ta'e hin jiraatta yoo ta'u biiniin keenya immoo gooddanyaa torbeetiin qayyaruun hin ulfaatu. Gooddanyaan ammuma kanaa namummaan ammuma kanaa jedhe. Deemtellee waan fideen qabu. Ati amma karaa qabdee deemtee iddeen deemteeti dubartii tokko biratti argite nama of kabaju nama kabaju nama eenyummaa isaa beeku. Sii galee kanaafuu nama miidhame fakkeessitee yoo dhiiste dhiisanii biraa deemu malee nam tokko yoo gaafa quufan tokko dhiisanii biraa deemu malee xureessanii biraan deeman. Akka waan miidhamte akka waan dubartii gara biraa sirratti fidee akka waa si godhee akka kanaatti naasa'e gizee miidiyaatti baatee immoo dubbadhu jedhan ani kanaa miti ani akkasii miti jette. Gizee qophaa jirtu immoo viidiyoo waraabdu waa biraa haasoftaa jechuudha. Kanaaf iyyuutii waa jedheeru qabu maqaa kee dhaheeru qabu viidiyoo irratti himneti jettu gizee meeqaa waan sinnatti gadditan waan sin hin barbaanne fideen dhufu gara miidiyaa sin biratti tole boo akkana lakka maaltu gaddisiise maaltu maal ta'e tole itti fufaa boo maaliif yaa salaam garuu waan kolfaan ta'in garabbi waan kolfaan ta'in namni namatti kolfa maa hiriyoota kee ilaali hedduma gaafa duraa walitti dabalamte maama haimee faajjinii gooddanyaa turte miteeti ilaalime hedduma ishee jirti ishee maalis ta'e qabattee jechuudha. Ati akkuma namaatu kun gadi jedhiiti ilaalii yaadiitii qabadhuma taa'ii gadi malee akkantinii kanas hin qabayinii jechuudha. Kanas immoo coriin sii galee kanaafiyyuutii ofii kee balleessitee ofii kee waa gootee kaatee inni akkasuma godhee jette. Filla fiitii gizee geessu immoo dhaabattee naasoftuu jechuudha. Maaltu si gaddisiise goommite amma maaliif gaddite? Hin gaddiin malee maal si gaddisiise?